Assalaamu alaikum. Dhaggeeffattoota chaanaalii kiyyaa ahlan wa sahlan baga nagaan dhuftanii. Har'aan kana viidiyoo aqaaqirii qimama yookiin aqaaqirii jedhamu san maqoota isaanii isiniif qabadee dhiyaadhee jira. Ni hordofaa. Laayik gochuun jalqaba. Tokkoffaa kurkum. Kurkum jechuun irdii jedhamu sani. Irdiin kuni afaan arabaatiin maal jedhama? Kurkum jedhama. Kurkumiin gahii faayidaalee baay'ee qaba. Faayidaa baay'ee kan keessaa tokkoffaan isaa zibaadii kan jedhamu sana waliin maknee fuula yeroo dibannu fuula keenya bareedina nuu kennaa jechuudha. Maqaan isaatii kurkum jedhama jechuudha. Irdi jedhamu sun taa'ee. Kardar akkuma agartan kana kardariin kunni afaan oromootiin maal jedhama? Akabaabii keenyaani sanaaficii jennaani. Sanaaficii jennaani garuu sanaafichi kun maqaan isaa afaan arabaatiin kardar jedhama jechuudha. Akkuma agartan kana fakkii irratti kuni kardar jedhama afaan arabaatiin. Taa'ee. Kan fuula duratti agartan kun immoo hilba jedhama. Hilba jechuun afaan arabaatiin hilba jechuun maal jechuudha? Habishii. Nuti habishii kan jennu sun afaan arabaatiin maal jedhama? Hilba jedhama jechuudha. Habishiin hilba jedhama. Taa'ee. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa ijoollee haaraa dhufan biraan gahu hin dhiisinaa. Taa'ee. Filfil jechuun afaan arabaatiin filfil jechuun afaan keenyatti yeroo jijjiiramu qaariyaa jechuudha. Qaariyaa diimaas haa ta'u, gurraachas haa ta'u, kan bishaatas haa ta'u, kan bishaannis haa ta'u, filfiliin qaariyaa jedhama jechuudha. Qirfaan kun afaan arabaatiin qirfama jedhama. Kan fakkii irratti agartan kun afaan arabaatiin qirfuma jedhama. Afaan keenyaanis qirfuma kan jennuun kanaani jechuudha. Qirfaan qirfama afaan biraan qabu wal fakkaataa afaan isaallee. Filfil akdar kun immoo kan agartan kun qaariyaa hin diimanne. Qaariyaa qarxiin ganaa hin diimanne isaatii gurraachisaatii filfil akdar jedhama jechuudha. Inni kun inni diimaan filfil ahmar jedhama. Inni diimanne kun immoo filfil akdar jedhama jechuudha. Qaariyaan zooroo diimaas haa ta'u gurraachas filfil jedhama jechuudha afaan arabaatiin. Taa'ee. Kan fakkii irratti agartan kun qulunfud jennaan miti nuyi. Qulunfudi jennaan araboonni garuu bismaar jedhanii. Dhugumayyuu bismaar fakkaataa haa ta'u malee garuu bakka tokko tokkotti qulunfuduma jedhaniini bakka tokko tokkotti garuu bismaar jedhanii waamanii jechuu maqaasaa. Kanaafuu qulunfudiin kun bismaar jedhama jechuu afaan arabaatiin. Bakka tokkotti garuu qulunfuduma jedhanii waamanii yoo bakkeetti kun kana qulunfud bismaar kan jechuu maqaa biraan qabu. Taayyeeb. Filfil aswad kun maal jedhama? Qundoo barbarree jedhama. Filfil aswad kun qundoo barbarree jedhama afaan keenyaani. Afaan oromoo biraatiinis maqaan qabaachuu hin dhabu garuu akka ani beekutti qundoo barbarree jedhama jechuudha. Zanjabiiluma maqaa biraan qabu. Zanjabilluma. Faayidaa zanjabilli gahii waan baay'eedha. Ulfina qannasuudhaaf, borcii qannasuudhaaf, waan adda addaatiif nyaata irrattis waan hundaafuu ጥቅም baay'ee qaba akka shaayii godhanii dhuguudhaaf.
ጥቅም baay'ee qaba jechuudha. Zanjabilli maqaa biraan qabu ta'e. Rihaana, rihaan wanni kun ataakilti kun maal jedhama? Rihaan jedhaniin Araboonni. Garuu nuyi biraan maal jennaani? Wassabilaa jennaan. Nuyi biraan Oromoo wassabilaa jennaani. Ataakilti kanaani shiroo keessatti, soogidda keessatti, nyaata keessatti itti fayyadamna. Dhadhaa baqsuu keessatti itti fayyadamna. Wassabilaa kana garuu Araboonni maal jedhanii kanaani? Rihaan jedhaniin jechuudha. Xaayyiba. Tuumiin kun maqaan isaa qullubbii adiidha. Araboonni qullubbii adiidhaan maal jedhaniini? Tuum jedhaniin. Qullubbii adiin tuum jedhama. Faayidaa qullubbii adii asinitti himu faayidaa baay'ee qaba. Qullubbii adiin afaan Arabaatiin tuum jedhama jechuudha. Okay. Habba soodaa jechuun azmuud gurraacha. Habba soodaan azmuud gurraacha jennu sanii jechuudha. Habba soodaan kun afaan Arabaatiin habba soodaa yeroo jedhanii afaan Oromootti yeroo jijjiiramu azmuud gurraacha jedha. Azmuud gurraachi gahee qorichaa du'a malee hundumaafuu qorichaa jechuudha. Tayyib. Roozmeerii jechuun maqaa biraa qaba natti fakkaatu. Roozmeerii jennaan hundumti keenyaatu. Roozmeeriin kun faayidaan isaa yeroo afoon dalagnu kan akka xibsii yeroo kana dalagnu irratti nu gargaara jechuudha. Nu mi'eessa jechuudha. Tayyib. Biqiltuun agartan kun akka shaayii godhamee dhugama. Garuu maal jedhama maqaan isaa? Araboonni hin taxaqqaman jechuusa. Kataan jedhama. Afaan keenyaan garuu maal akka jedhamu hin beeku. Garuu afaan Arabaatiin biqiltuun agartan kun kataan jedhama jechuudha. Ababaa isaatii irraa buufamee akka shaayii danfisamee dhugama jechuudha. Kataan jedhama. Na'anaa ganamiin beekin hin jiru. Na'anaa maali faayidaan isaa? Yeroo salaataa dalagnu na'anaatti makannaa. Yeroo waan adda addaa dalagnu na'anaa yeroo makannee mi'eessasi. Yeroo shaayii danfisannu na'anaatti makanneetti haala kana na'anaa waan baay'ee faayidaa baay'ee qaba. Kanaafuu na'anaan nama maqaa biraan qabu. Okay. Jensaanej. Bareeyyeen wanni agartan kun muka rigaa fakkaatu. Tillaaja Araba keessaa yeroo hundaan dhabamu. Kun maal jedhama? Jensaanej jedhama jechuudha. Jensaanejiin kun afaan keenyaan maal akka ta'e hin beeku ammas yaadani fedhiin kiyya afaan Arabaa isiniif geessuu waan ta'eef kun mana madaam keessatti waan argamuuf maqaa isaanii bicha asirratti himuun barbaada. Kana jechuun jensaanej jedhama jechuudha. Okay. Seem jechuun salixii jechuudha. Seem jechuun salixii jechuudha. Salixiin gaa faayidaa salixii isinitti himuun tokkoffaa zeeti ta'a. Lammeessa waan hamma waan adda addaa irratti waan akka dimmisoo waan baay'ee irratti nama gargaara. Salixii kun afaan Arabaatiin maal jedhama? Seem jedhama jechuudha. Xayyib. Arritti yaa jamaa arritti maal hin beeka afaan Arabaatiin maal akka jedhamtu hin beeku. Biyya Arabaa keessattis argee hin beeku. Arritti urgooftusanii garuu namni dhaggeetti bajannaan isinii fuudhe. Arrittiin gaahee maqaa arritti tanaa yoo beektanii afaan Arabaatiin maal akka jedhamu yoo beektanii